Attamoltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota keenya oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti haleellaa meeshaalee gurguddoo fi kan samii irraa gaggeeffame akkasumas haleellaa xayyaar nammalleeyyiin gaggeeffameen yoo xiqqaate namni 403 ajjeefamanii 309 miidhaa qaamaa salphaa fi jabaan kan irra ga'e ta'u koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gabaasaa har'a baaseen hubachiisee jira. Kunis qaamolee walitti bu'iinsa sana keessaa harka qaban maraan kan gaggeeffamee fi seera gargaarsa dhala namaa ka cabse ture jedhe. Kana malees jedhe gabaasni koomishinichaa kun humnaan gudeeddii fi hokkarri saalaa akka meeshaa waraanaatti fudhatamee hojiirra ooluusaa ibsee jira. Paartiin badhaadhinaa kan Itoophiyaa har'a waaree booda koongirasa isaa ka jalqabaa gaggeessuu ka jalqabe ta'uun beekamee jira. Taajjabdoonni akka jedhanitti paartiin badhaadhinaa sagantaa boordiin filannoo biyyoolessaa baasee tureen gumii waliigalaa ituu hin gaggeeffatiin kan hafee fi hanga ammaatti waan tureef jecha seera qabeessa mitii jedhu. Paartiin badhaadhinaa ammoo gama isaan akka jedhutti sababa duula waraanaa fi weerara dhukkuba koovidiin kan ka'e gumii waliigalaa gaggeessuu hin dandeenye. Boordiin filannoo guutuu biyyaa paartileen hangi tokko gumii waliigalaan gaggeessine jechuun haquusaa ka dubbatan qeeqxonni paartiin badhaadhinaa garuu gumii isaatuun gaggeessin mootummaa akka hundeessuuf eehamee jechuun dubbatu. Waan jiraachuuf guyyaa guyyaatti barbaachisan irratti gatiin bittaaf gurgurtaa hatattamaan dabalaa dhufuun qaala'insa jireenyaa hammeessaa ka jiru ta'uu jiraattonni Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Mootummaan waan jireenya guyyaa guyyaaf barbaachisu irratti gatii dabalamaa jiru tasgabbeessuu akka qabu hubachiisan. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed dhiyeenya kana mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennaniin qaala'insa gatii tasgabbeessuuf mootummaan tarkaanfii fudhataa akka jiru ta'uu ibsanii turan. Ta'us garuu qaala'insi jireenyaa dabalaa jira jechuudhaan jiraattonni magaalaa Finfinnee dubbachuu Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchitoonni irree waraanaa kan Sudaan kufaatii diinagdee biyyattii mudatee fi hojii warqee qotanii baasu akka carraa tokkootti ilaaluudhaan koree hatattamaa dhaaban torban kana labsanii jiran. Sabaa himaan mootummaa kaleessa akka gabaasetti kaawunsiliin Sudaaniin bulchaa jiru keessatti aangawaan sadarkaa lammataarra jiran Hamdan Dagaalo kanneen warqee qotanii baasan waliin kan wal argan yoo ta'u isaanis baankii waaltaaf warqee dhiyeessina jechuun dhaadatanii jiran. Raashaan Yuukireen weeraruu isheef uggurarra kaa'ameef qophaa'uuf jecha dhoksaadhaan Sudaan irraa warqee bitaa jirti oduu jedhu Raashaatti ambaasaaddarri Sudaan soba jedhanii jiru. Garuu xiinxaltoonni Sudaan akka jedhanitti warqee seeraan ala gurguruun waanuma baratameedha Raashaas dabalatee jedhu. Waan Sudaan gara biyya alaatti ergitu baatii amajjii darbe harka 85 kan kufe yoo ta'u bara 2019 keessa qaala'insa jireenyaa mudatee turetu Albashiriin aangoorraa darbuuf sababaa tokko ta'ee ture. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Yuunaayitid Isteets gaarreen bosonaan haguugaman kan Poolaand gama bahaa keessa kan qubsiifaman yoo ta'u iddoon isaas daangaa Yuukireen irraa kiiloomeetira muraasa fagaata jedhamee jira. Iddoon kunis lafa Raashaan maadheelee irratti qiyyaafachuun samiirraa haleellaa gaggeessaa jirtu kan Yuukireen gama dhiyaatti dhiyoodha. Neetoon yoo wal waraansa kana keessa seene humnootiin Ameerikaa kun qiyyaafata haleellaa jala seenuu isaaniiti. Torbanneen dhiyeenya kanaa keessa loltoota Ameerikaa 5,000 gara Poolaanditti erguuf sochii ta'u keessaa inni kun tokko yoo ta'u loltoota Ameerikaa 4,000 kanneen duraan gamas seenanii jiranitti dabalataa jedhameera. Ituu yaadamin akka tasaa Ameerikaaf Raashaan wal waraansa keessa seenuu maluu sodaan jedhu ka jiru yoo ta'u kana hambisuufis jechi sararri bilbilaa kan wal quunnamtii qophaa'ee jira. Garuu sodaan biraa jiru humnootiin neetoo kanneen Awurooppaa gama bahaa keessa jiran haalli hammaachaa yoo deeme qiyyaafata haleellaa jala seenuu maluu ka jedhudha. Neetoon ibsa hamaa baase jechuudhaan pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutin baatii dabre humnootii isaanii kan waa'ee nukuleeraa sadarkaa dammaqiinsa of eeggannoo akka dabalan ajajanii turan. Dhaabbata Brooking Institute jedhamu keessatti hayyuu gameettii ka ta'an Dr. Konstaanzen Streenmuller akka jedhanitti. Still is saying that it will not intervene on Ukrainian territory, but increasingly neetoon lafa Yuukireen seenu jira. Garuu karaa biyyootii miseensa neetoo ta'anii meeshaa waraanaa ka biyyootii gama dhiyaa Yuukireen seenuun dabalaa jira.
Puutiin deeggarsa gama waraanaan taasifamaa jiru arguuf jira yookaan immoo argeera. Kanaaf neetoon wal waraansa keessa seenee akka hin jenne dhaamsa of eeggannoo qabutu darbaa jira. Kana jechuun immoo jedhan gama biraan mariin amma gaggeeffamu Puutiin neetoo fi lafa neetoon qubatee jiru irratti meeshaalee nikuleeraa gargaaramuu fedhaa isa jedhudha. Kun taanaan waan haaraatu addunyaa kana mudataa jedhanii jiran. Seenetii Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa doolaara tiriliyoona 1.5 kan raggaasise yoo ta'u kunis waajjiroonni mootummaa hanga baatii fulbaana dhufuutti akka hin cufamne gochuuf akkasumas kan duula waraanaan rakkataa jirtu Yukireeniif gargaarsa hatattamaa gochuuf ta'uun ibsamee jira. Paartileen lameen walii wajjin sagaleen kennan 68 fi 31 ta'een doolaara biliyoona 13.6 gargaarsa dhala namaaf akkasumas kan hatattamaaf kan oolu Yukireeniif akka kennamu raggaasisan. Weerara Raashaa Yukireen irratti gaggeessite lubbuu namoota 1,000 galaafatee uummanni biyyattii miliyoona 2 caalaan gara biyyootii ollaatti akka baqatan taasise. Hoogganaan paartii yayyabaa kan seenataa Chaak Schumer sagaleen ituun kennamiin dura akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets uummata Yukireeniif waadaa seente qabdi. Kunis duula waraanaa Vilaadimir Puutiin waliin gaggeeffamu irratti qophaa keessan hin taatan ka jedhu ture jedhaniiru. Kana malees manni maree bakka bu'oota uummataa roobii darbe seera dhiyaate kan raggaasise yoo ta'u pireezidaant Baayiden akka mallatteessaniif ergamee jira. Itti gaafatamtuun pireesii kan masaraa Waayit Haawus Jen Psaaki akka jedhanitti miseensonni paartii lameenii walitti dhufuun waan uummata Ameerikaa bu'aa qabu argamsiisuu akka danda'an mirkaneessaniiru jedhan. Oduun jimaataa har'aaf qabnu kanuma.